Tolee, akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun Ogeettii Tuubiidha. Ogeettii Tuubii like, share, subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa jenna. Har'a viidiyoo gabaabduu haala salphaa ta'een Wi-Fi keenya paaswordii akkamittiin akka jijjiirrachuu dandeenyu walii wajjin ilaalla. Kan irratti ilaallu har'a Wi-Fi raawutarii ZTE kan jedhamtudha. Raawutariin keenya osoo gara paaswordii jijjiirratti osoo hin seeniin dura kompiitarri keenya Wi-Fi connected ta'uusaa check gochuu qabna. Sana booddee browserii bannee Chromesii ta'uu danda'a, Internet Explorer, Operas kan barbaaddan bantanii taabii haaraa bantu. Sana booddee default IP address kan jedhamu kan Wi-Fi raawutarii keenya manaa jettee boonu browserii kanarratti hin barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf 192.168.1 raawutaroonni baay'een IP local kanaan kan access ta'u kan erga barreessitanii booddee enter jechuudha. Login goona jechuudha. Yeroo baay'ee raawutaroonni keenya passwordnis usernamenis adminii ta'u jechuudha. Erga login goonee booddee kan inni nu fidu staatasii raawutariin kun irra jirudha. Fakkeenyaaf asirratti laaniin keenya IP inni qabatee jiru asirratti waan IP address keenya teeleerraa kan argannu jechuudha. Asirratti immoo sararri keenya yookaan immoo toorri intarneeta keenyaaf teeleejiin connected ta'ee upstreamiin downstreamiin isaa hammam akka ta'e kiiloobaayitiidhaan nu ga'a. Har'aaf kan nuyi walii wajjin ilaallu Wi-Fi keenya paaswordii isaa jijjiiruu yoo ta'u, kanaafiyyuu gara seetaappii deemnee asirratti interfees seetaappii kan jettu jirti. Interfees seetaappii keessa galla. Sana booddee intarneetii laanii fi waayirlesii kan jedhamu intarneetiin gara teeleetti kan jirudha. Karaa waan saayidii isaa jechuudha. Laaniin lookal eeriyaa yookaan immoo naannoo kanatti raawutarii kan ala booddee kan nuyi fayyadamnu jechuudha. Waayirles kan jedhamu as bira jira. Waayirlesii kana paaswordii isaa jijjiiruudha kan nuyi barbaanne. Waayirlesii irratti kilik goona jechuudha. Sana booddee waayirles paaswordiin keenya kan isheen jirtu gidduu kana pressure key iddoo jettu kana pressure key paaswordii as keessa ture dura balleessinee paaswordii haaraa galchuudhaan save jennaa jechuudha. Yeroo sana paaswordii haaraa qabata jechuudha. Galatooma.